السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا في جالتم توني هردفتوني برسيسا ورماب. الحمد لله أن نجاكوت نجاني كي خنجال الله خن كبجارا بكجرتن مرس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو را خن كيساتي وني نسمبر سيسو سيتينجي فيسبوكي تكون نسمبر سيسا سيتينجي نامني فيسبوكي فايدة مهندي كيسنو سرفتشو قبضني ريچودا. سيتينجي كونيس مال يوجتني چودا سيتينجي كنا ريفو سيري فيسبوكي دا باتي چودا. sababa siitingii kanaatiin feesbuuka baay'atuun nama jalaa cuffataa jira jechuudha isinii galee. Kanaafuu osoo feesbuukiin keessan isin jalaa hin cufanne amma haalaan nama isinitti agarsiisuun feesbuuka isinirra galtanii siitingii kanaa sirreeffachuun isinirraa dirqama jechuudha warri feesbuuka fayyadamtan hundi keessanuu jechuudha isinii galee. Egaa siitingii kana sirreeffatanii jechuudha. feesbuukiin keessanillee isin jalaa hin cufatu akkasuma siitingii kana yoo sirreeffatan jechuudha namni biroollee feesbuuk keessan kana seenuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Yoo imeelii feesbuuk keessaniitii fi paaswoordii feesbuuk keessanillee beekee yookiin qabaatee argate jechuudha gonkumaayyuu feesbuuk keessan kana seenuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Kanaafuu siitingiin kun baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Tokkoffaa akka namni feesbuuk keessan hin seenne isin gargaara. Lammaffaa feesbuukiin keessanillee isin jalaa hin cufatu jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faaroo taatan baga nagaa handoftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatanidha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoon notifikashinii san kilik itti godhaadha achi booda ol kajetturra kaayyadhaadha. Barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa biradhaadha. Waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadhaa immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan nafaana turaan na hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa haalli siitingii feesbuukaa kan itti sirreeffatan feesbuuka keessatti galtanii achi booda asirra sarara irratti kilikni gootanii achi booda gadi dhuftanii setting in the private kana click gootu setting iska jiru kana click gootu ammallee passport in the security kana click gootu ammallee check your important security setting iska jiru kana click gootanii ammallee haala kanaan isiniif jechuudha. Kinoom akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Asirratti raayitii lama kaa'ee jira jechuudha. Raayitii godhee jira jechuudha asirratti jechuudha. Galee as gaditti immoo hin keenye jechuudha. Asitti jechuudha kan sirreessuu qabnu jechuudha. Misini galee. Amma haalli bakka ishii kinoo tana ishii gadi sana jechuudha. Raayitii itti bannu asirratti kilikni gootanii. Ammallee get start kana kilik gootu. Ammallee haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan isinii fide. Text message CMS kanarratti asolirra raayitii gaditti buttan jechuudha isinii galee. Achi booda continue click gootu. Achi booda haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii isinii fide jechuudha isinii galee. Yoo lakkoofsa bilbila keessanii kan Facebook keessanirra jiru kan hin dalagne taate asirratti add phone number kan jiru kanarratti click gootanii lakkoofsa haarawaa itti guuchuun dirqama jechuudha isinii galee. Yoo lakkoofsi irra jiru sun gubataa taate jechuudha isinii galee. Asuma sirreeffachuu dandeessan. Yommuu lakkoofsichi dalaguutti jiraate rakkoon qabu continue click gootu jechuudha. Egaa achi booda yeroo continue gootan haala kanaan lakkoofsa keessa sanirratti risaalaa koodii isiniif erga jechuudha. Koodii san yeroo isiniif ergetti guutan jechuudha. Anamma naaf erguuti. Egaa anamma kun ergaa jira jechuudha. Yeroo risaalaa sanatti guutan jechuudha. Risaalaan isiniif ergisan yeroo itti guutan continue click gootu. Achi booda haala kanaan paaspoortii Facebook keessanis hin gaafata. Paaspoortii Facebook keessanis itti guutu jechuudha. Anama kiyyatti haa gootu. Egaa ani kun amma itti guutan jira. Isinis yeroo itti guutan jechuudha. Continue click gootu. Egaa achi booda haala kanaan isiniif barbaada jechuudha. Amma kunoo haala kanaan nu sirraa'ee jira jechuudha. Achi booda as gaditti danii click gootu. Amma deebinee bakka sanaa ilaalu jechuudha. Kunoo amma akkuma asirratti argaa jirtan hundinuu raayitii kaa'ee jira jechuudha isinii galee. Duraan lama qofatu raayitii kaa'ee kan gadii sun raayitii hin turre jechuudha.
amma haala kanaan yoo sirreeffatan feesbuukiin keessan isin jalaa hin cufatu akkasuma kana qofallee miti jechuudha namni biroolleen yoo feesbuukii keessaniin seena jee yaale seenuu hin danda'u jechuudha isin galee yoo paaspoortii fi imeelillee argate egaa akkasitti wantoonni kun sadiin raayitii kaanii jechuudha gonkumaayyuu abbaan fedhee seenuu hin danda'u jechuudha isin galee egaa daawwattootan kiyyaa hundi keessanuu ammuma kana feesbuuk keessanirra galaatii siitingii kanaa sirreeffadhaa isinin jaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun tuqatinaadha barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.